Karaa shan ittiin masterbation yookaan onanummaa dhiisuu dandeenyu. Macaafni qulqulluun maal nuun jedha? Boonsaa addisuun jedhama. Chaanaalii kanarratti akkaataa jireenya kiristaanotaa macaafii maal nuun jedha jedhu yeroo hundumaayyuu torbeetti al tokko viidiyoon ni gadhiifama. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taate subscribe gochuu hin dagatinii. Karaa shan ittiin masterbation yookaan onanummaa ittiin dhiisuu dandeenyu. Macaafni qulqulluun maal nuun jedha jedhu waliin ilaallaa. Yeroo darbee viidiyoo waa'ee masterbation onanummaa yookaan immoo seeggaa inni jedhamu cubbuu ta'uuf dhiisuu isaa waliin ilaallee ittaansuudhaan immoo akkamitti masterbation yookaan araada onanummaa keessaatii ba'uu dandeenya yookaan dhiisuu dandeenya jedhu isiniifan fidee dhufa jedheen waadaa isiniif galee ture. Amma kanatti aansuudhaan akkamittiin dhiisuu dandeenya akkamittiin araada kana keessaatii ba'uu dandeenya wanta jedhu daqiiqaa muraasaaf walii wajjin ilaalla jechuudha. Ayyaatan duukaa bu'aa Waaqayyoo isin haa eebbisu. Akka biyya keenyaatti yookaan immoo aadaa biyya keenyaatti jechi masterbation yookaan immoo onanummaa jedhu fuula duratti yookaan immoo paablikii hin haasa'amu. Sababni isaas namoonni baay'een dhuunfaatti kan itti rakkatan, dhuunfaatti kan itti chaalenji ta'anii kan ittiin wallaansoo wal qaban garuu fuula namaa duratti yookiin nama fuulduratti haasa'uudhaaf kan isaan rakkisu. Sababiin isaas rakkina dhuunfaa isaanii rakkina nama tokkotti yoo himachuu dandeenya dhuunfaa isaaniitiin kan isaan godhanidha jechuudha. Kanaaf jecha kana yookiin immoo dubbii kana maqaa kana haasa'anii namatti haasofsiifachuun furmaata argachuudhaaf nama duratti haasa'uun ni rakkisa. Kanaaf namoonni baay'een chaalenjii kana rakkina kanaan qabamanii as keessaa ba'uu dhabaniiru jechuudha. Nama duratti haasa'uun waan salphatan itti fakkaata. Nama duratti haasa'uun waan safuu diiguu itti fakkaata. Garuu rakkina namoota baay'eetu ittiin rakkata. Waa'ee la'aniifis rakkina isaanii kana furuun isaanitti cimaa jechuudha. Tariitii ati araada kanaan rakkachaa jirta ta'a. Araada masterbation yookaan immoo onanummaa kanaan rakkachaa jirta ta'a. Akka itti keessaa baatuudhaaf dhiphachaa jirta ta'a. Qophaa kee rakkachaa jirta ta'a. Faloota garaagaraa gochaa jirta ta'a. Ceephoon isaas rakkiseera. Kana gochaa jiraachuun si jibbisiiseera. Ofitti amanamummaa si dhabsiiseera. Kana gochaa waldaa deemuun si rakkiseera ta'a. Sodaa keessa jiraata ta'a. Kana gochaa waa'ee jireenya kee fuuldura gaafa yaaddu hin dhiphatta ta'a. Kana gochaa hiriyoota kee gidduu gaafa teessu akka waan kana hin gooneetti sammuun kee si ceephisaa jechuudha. Kana gochaa Waaqayyoon sin jaalladha jechuun si sodaachisa yookaan immoo si dhiphiseera ta'a. Walumaa galatti miira bilisaa ta'ee nagaa guutuu yookaan immoo ija jabina dhabdeeta ta'a. Dhuguma waan kana mo'uun barbaada ceephoorraati bilisa ba'ee jiraachuun barbaada jetta yoo ta'e tokkoffaa irratti waan kun akkas rakkisaa jiru of amansiisuu qabda. Lammaffaa irratti kana akka gootuuf kan dhiibbaa sirraan geessisu maalidha? Wanta akka ati kana gootuuf si kakaasu adda baastee beekuu qabda. Tariitii poornoogiraafii ilaaltee jirta ta'a. Tariitii suuraa qullaa ta'ee sooshaal miidiyaa irraa agartee jirta ta'a. Yookaan immoo tariitii bilbilaan haasaa jaalalaa baay'istee yookaan immoo foon seeksisa jedhamu baay'ee haasoftee jirta ta'a. Kanaaf wantoota kana hunda sirreessuun dirqama sitti ta'a. Wantoota akka ati kana gootuuf si kakaasan hunda isaanii dhabamsiisuun dirqama keeti. Sadaffaa irratti deemsa haaraa jalqabuudhaaf of amansiisuu qabda. Wantoota akka ati kana gootuuf si kakaasan hundumaayyuu balleessuu qabda jechuudha. Deemsa haaraa jalqabuudhaafis wantoota si gargaaran wantoota akka ati kana dhiistii deemsa haaraa jalqabdu jireenya haaraa jalqabdu si gargaaran hundumaayyuu mijeeffachuu qabda. Kana akka gootuuf yeroo yaadii yookiin immoo miirri wayii sitti dhufu diddee hojii kan biraa hojjechuu qabda. Fakkeenyaaf wangeela dubbisuu, kadhata kadhachuu, qophaa kee jirta yoo ta'e immoo namoota waammachuu akkasumas hojiiwwan kan biraa uumuu qabda jechuudha. Tuqaawwan shan macaafni qulqulluun nuun jedhu waliin haa ilaallu. Tokkoffaa irratti fedha foonii lubbuu keenya lolu ta'uu isaa beeknee irraa fagaachuu qabna. Yeroo kana gootu fedha foonii lubbuu kee lolu hafuura kee lolu gochaa akka jirtu yookaan immoo gochuudhaaf akka jirtu beekuu qabda jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabdaa? Dhiisuu qabdaa jechuudha. Macaafni qulqulluu yeroo dubbatu tokkoffaa Pheexroos boqonnaa 2:11 irratti michoota koo isin warra ormummaatti jiraattan fedha foonii isa lubbuu keessa lolu irraatii fagaadhaa jedha. Wanti ati gochuudhaaf yaadde yookaan wanti gochuudhaaf deemtu fedha foonii isa lubbuu kee yookaan hafuura kee loluu duwwaatu hin taane balleessuudhaaf ajjeesuudhaafis sitti deemaa jiru ta'uu isaa beektee wanta kana dhiisuu akka qabdu sammuu keetti beekuu qabda.
akkasumas kana gochuudhaaf yeroo jettu waaqa tolfamaa waaqeffachuudhaaf akka jettu waaqa isa kan kee ta'e waaqa isa waaqeffachaa jirtu dhiisee waaqa tolfamaa kan biraa waaqessuudhaaf akka deemuuf jirtu yaadatti qabachuu qabda. Miirri kun fedha fooniiti. Fedha foonii yookaan immoo sexual desire fedhii quunnamtii saalaa qaama keenya keessa jiru isa waaqayyo eeyyameen ala gochuudhaaf miira nutti dhufu. Hafuura keenya ajjeesuudhaaf miira nu loluudha. Buu keenya balleessuudhaafis miira nutti marsee jiru ta'uusaa beekuu qabnaa jechuudha. Qabxii lammaffaan wangeelli nutti dubbatu waan kana raawwachuudhaaf jettee cubbuu ta'uu dhiisuusaa fi sababa hin barbaadatin yookaan immoo justify gochuu hin barbaadin. Yeroo hundaayyuu kana gochuudhaaf yeroo jennu yookaan immoo namni kana godhu jalqaba sammuu isaatti waa yaada. Macaafa qulqulluu dubbisuu cubbuu ta'uusaa arguudhaaf macaafa qulqulluu nu barbaachisu akkasumatti sammuun keenya iyyuu nutti hima. Maaliif gaafa kana goonu yookaan namni kana godhe sammuun isaayyuu cubbuu akka ta'e itti hin hima. Namoonni waan kana yeroo raawwattu hawwa malee yoo raawwatate yookaan immoo nama tokko yookaan dubartii tokko yookaan dhiira tokko osoo hin yaadiin wanta kana yoo yaad gootee qaama kee yoo gammachiiste cubbuu miti jedhan jiru. Garuu immoo cubbuu ta'uu dhiisuudhaa fi sababa nu barbaaduu nurra jiraatu yookaan immoo justify gochuun nu barbaachisu. Waaqayyo duratti cubbuun cubbuudha. Dhuguma kana gochaa jireenya hafuuraa keetti cimtee jiraachuu ni dandeessa. Qabxii sadaffaan wangeelli nutti dubbata. Kana gochuun kee waaqayyoon jibbuu fi tuffachuu ta'uu kee yookaan immoo waaqayyoon jibbaa tuffachaa jiraachuu kee beektee dhiisuu qabda. Miirri sitti dhaga'amee ati gochuudhaaf deemtu kuni fedhii fooniiti yookaan hawwa fooniiti. Kun immoo biyya lafaarraa madda malee abbaa biraa hin maddu. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2:15 yeroo dubbatu akkas jedha. Biyya lafaa yookaas waan biyya lafaa jaallachuutti hin hidhamina. Namni tokko biyya lafaa jaallachuutti yoo hidhame waaqayyo abbaa jaallachuun isaa isa keessa hin jiru. Wanti biyya lafaa keessa jiru hundinuu hawwa foonii, hawwiin ijaas. Jireenyaan kooruunis biyya lafaa keessaa hin ba'a malee abbaa biraa hin ba'u. Biyya lafaa hawwiin isaas hundinuu hin darbaa. Namni fedha waaqayyo raawwatu garuu bara baraan hin jiraata jedha. Qabxii afuraffaan wangeelli nutti dubbatu dhagni kee bu'aa dhagna Kiristoos ta'uusaa beektee dhiisuu qabda. Qaamni kee bu'aa dhagna Kiristoos akka ta'ee fi ati mana qulqullummaa waaqayyoo akka taate yeroo hundumaayyuu yaaduu. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6:15 yeroo dubbatu dhagni keessan bu'aa dhagna Kiristoos akka ta'e hin beektaniire. Egaa bu'aa dhagna Kiristoos fuudhee bu'aa dhagna gaalamootaa godhure matumaa kun hin ta'u jedha. Kanaafiyyuu dhagni kee dhagni ati kana gochuudhaaf itti yaaddee gochuudhaaf jirtu yookaan immoo yaadaa jirtu kuni qaama kan kee miti yookaan immoo kan kee ta'uu hin danda'u. Maaliif bu'aa dhagna Kiristoos ati manni kee mana qulqullummaa waaqayyooti ati qaamni kee qaama waaqayyoof adda ba'eedha. Qaamni kee qaama waaqayyoodhaa fi qulqullaa'ee waaqayyoo jaallatee waaqayyoo adda baafateedha. Kanaaf ati wanta fedha foonii hawwa biyya lafaa isa ta'e kana qaama kee irratti raawwachuudhaa fi yaaduu hin qabdu jechuudha. Maal yaaduu qabda? Qaamni koo qaama kan waaqayyooti bu'aa dhagna Kiristoosii qaamni koo mana qulqullummaa waaqayyooti jettee ofitti himuu qabda. Yeroo hundumaayyuu of yaadachiisuu qabda jechuudha. Sa'aatii miirri kun sitti dhufutti kana gochuu dhiisuudhaa fi maal yaaduu qabda? Qaamni koo bu'aa dhagna Kiristoosii qaamni koo mana qulqullummaa waaqayyooti jettee of yaadachiisuu qabda jechuudha. Yoo si rakkisees barreeffamaan barreessitee barreeffama guddaadhaan of duratti yookaan iddoo ciistu yookaan mana keessa jiraatutti maxxansuu qabda. Halalummaa baqadhaa cubbuun namni hojjetu keessaa warri kaan hundinuu dhagna namaa hin tuqan. Namni halaleen garuu dhagna isaatti cubbuu hojjeta. Dhagni keessan mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isaa isin keessa jiru ta'uu isaa hin beektaniire. Hafuura kanas waaqayyo biraa argattan. Mana qulqullummaa hafuura isaas erga taatanii isin kan ofii keessanii miti. Ani kan ofii koo miti. Qaamni koo mana qulqullummaa waaqayyooti. Ani yookiin immoo qaamni koo bu'aa dhagna Kiristoosii jedheetii ofitti miti. Yeroo sana araada kana gochuu keessatti hin baata. Sammuun kee bu'aa dhagna Kiristoos akka taate manni yookaan qaamni kee mana qulqullummaa waaqayyoo akka ta'e yeroo ofitti himtu. Kana gochuudhaaf yeroo jettu halalummaa keessa akka jiraachaa jirtu qaama kee irratti wanta xurii ta'e wanta waaqayyoo hin yaadne fedhii biyya lafaa yookaan immoo hawwa foonii isa waaqayyoon lolu isa lubbuu kee lolu isa hafuura qulqulluu isa jireenya hafuura keetii deddeebii kee ayyaanaan tajaajiluu kee waaqayyoo wajjin jiraachuu kee lolu kana beekuu qabda jechuudha. Yeroo sana hin murteessitaa innis tas
Qabxii shanaffaan wangeelli nuti dubbatu Kiristoos keessatti eenyu akka taate beekuu keetiin kanarratti wanta kana dhiisuu dandeessa. Kiristoos keessatti eenyu akka taate beekuudhaan wanta kana dhiisuu dandeessa. Nuti kiristaanonni gooftaa kan nuti fudhannee fi uumama haaraa taanee akkaataa waamicha keenyaatti jireenya haaraa Waaqayyo nuuf kenne shaakaluudha malee fedhii foonii hawwa biyya lafaa fi halalummaa yookaan immoo gadhiisitti jiraachuudhaaf shaakaluu miti. Ergii kiristaana taaneeti yeroo keenya akka nuti irratti balleessuu qabnu yookaan fixuu qabnu uumama haaraa isa arganne isa Kiristoos nuuf laate sana shaakaluu qabna malee uumama haaraa isa qaban isa nuuf kenname sana dhiisnee jireenya moofaa isa ta'e jireenya isa durii isa ta'e uumama moofaa isa ta'e isatti deebinee adeemsa jireenya keenyaa yookaan adeemsa Waaqayyo wajjin deemuu keenyaa balleessuu hin qabnu. Qorumsa Masterbation yookaan immoo Onanummaa yookaan immoo Seeggaa jalaa ba'uu barbaadda yoo ta'e fedhii hafuura kee yookaan fedhii wangeela dubbisuu kee fedhii Waaqayyoon wajjiniin jiraachuu kee miira kana caalchisuu qabda. Yeroo kee kanatti itti gubuun sirra jiraatu kadhannaatti wangeela dubbisuutti Waaqayyotti haasa'uuttidha malee kana shaagalutti yeroo kee hin gubin. Yeroo kee gubuun sirra hin jiraatu. Dhugaa jiru ofitti lallabuu qabda. Ani uumama haaraadha kana gochuun narraati hin eegamu. Waaqayyoon gammachiisuutu narra jira jechuu qabda. Ofitti dubbachuu qabda jechuudha. Uumama haaraa ta'uu kee poozishinii Waaqayyo siif kenne, eenyummaa Waaqayyo siif kenne, aayidantitii Waaqayyo siif kenne kana ofuma keetti ofitti lallabuu qabda jechuudha. Atiin wanti kun wanta siin si madaalu miti, wanti kun wanta siif kenname miti. Fedhii fooniiti, fedhii biyya lafaati. Hawwa fooniiti. Hawwi foon immoo hafuura qulqulluu wajjiniin wal morma. Kanaaf dhugaa kana ofitti dubbachuu qabda jechuudha. Kanaaf iyyuu hammuma hojiidhaan agarsiistetu jijjiirama fidaa deemtaa jechuudha. Hammuma wanta kana diddee hammuma gara hafuuraatti siqxetu fedhii foonirraa hawwa foonirraa fagaachaa deemtaa jechuudha. Lammaffaa Qorontoos boqonnaa 5 akka jedhutti namni tokko hundumaaf akka du'e kanaanis namoonni hundinuu du'uu isaanii amannee waan fudhanneef jaalalli Kiristoos nu qaba. Egaa warri jiraatan si'achi isa isaaniif jedhee du'e du'aa kaafameef malee ofii isaaniitiif akka hin jiraannetti inni hundumaaf du'eera. Egaa nuyi amma jalqabnee eenyuun illee akka alaan ilaalamutti heeddanna miti. Kiristoosiin iyyuu akka alaan ilaalamutti heeddanne yoo ta'e si'achi akkasitti hin heeddannu. Waaqayyo isin haa eebbisuu. Eebbifamaa. Ifa keessan jiraadha ifa jee